Ashama harka funee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun OMN Kairooti. Oduu har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerraa oduu wajjin an Usmaan Baayuuti. Magaalaa Harar aanaa Soofii ganda Daakar Alibar jedhamutti mormii guyyaa har'aa uummanni gaggeessaa ol irratti lubbuun nama tokko darbee jira jedhan jiraattonni. Rakkoon sun kan uumame abbootii qabeenyaa mootummaan hidhata walitti qaban hidhattoota mootummaa da'oo godhachuudhaan waytii lafa ooyiruu jiraattota naannoo irraa fudhachuuf yaalanitti mormiin uummanni kaaseen ta'uu jiraattonni OMN'tti himanni. Abdii Fiixee dabalata qaba. Mormiin uummataa kun kan ta'e fulbaana 29 magaalaa Harar aanaa Soofii Araddaa Dakar jedhamu keessatti jiraattoti kun akka nuu himanitti guyyaa kaleessaarraa jalqabeetu kan mormiin kun itti fufee jiru. Jiraataan sagalee isaaniitiin nuu himuu hin barbaanne tokko akka nuu barreessanitti edda garagalaarraa jalqabeetu kan waraanni agaazii aanaa Soofii qeessa marsee bule ganama har'aa wayita uummanni mormii dhageessisuu jalqabu poolisooti naannoo 5 liyyuu haayil jedhaman waraana agaazii dahoo godhachuudhaan uummata irratti dhukaasa bananii jedhu. Uummati battala fiigee gara manaatti baqachuu jalqabe yeroo kana ture kan nama tokko rasaasaan rukutanii ajjeesan akka isaan nuu barreessanitti. Akka barreeffama kanaatti namni ajjeefame kun dargaggeessa ganna 16 Anwaar Abdullaahi kan jedhamu barataa kutaa 10ti. Anwaar baqatee erga mana seenee booda poolisii nama maqaansaa Nabiil jedhamutu isa faana seene booda ammas Anwaar poolisicha harkaa ba'uuf yoo yaalu karaa boodaa rukutee achumatti ajjeesee jedhani. Shamarreen ammaan kanan awwaalcha isaarraa dhufaa jira jettu jiraattuun naannoo sanaa tokkos haaluma barreeffamaan namni kun nuuf ergan kan isheen nuuf ibsite. Akka shamarreen kun jettutti maddi mormii sanaa jalqabumarraa kaasee lafa ooyiruu jiraattota sanaa fudhachuuf yaalii taasifame irratti uummati lafa keenya hin laannuu jedhe mormii akka dhageessisuu jalqabedha. Haala kana keessatti kan isaan dhukaasanii Anwaariin ajjeesan. Wanni ta'aa jiru ooyiroota miskiinota akkanumatti adeeroonni ooyiroota jechaadhaan akkasitti ooyirootatti itti dhaqanii ooyiroota sanarratti gabareenii fi ijoollonni gizee bahanii liswaayilii fi poolisoonni itti dhaqan kanarratti gaanama hodduudhaniif tumanii uummanni keenyaas socaafaa fi dhagaadhaan ilaa xaabiyaa galchan jechuu ooyiroota irra. Namni miidhame jira? Namni rukutame nama tokkoon irraa rukutame. Maaliin rukutame namni kun? Rasaasa isaanii dhaawame. Lubbuudhaan jiraa? Biyya amma awwaalle kun awwaalcha isaa amma goone makriiba kanarratti. Rasaasaan rukutanii ma ajjeesanii? Rasaasaan rukutanii ijoollonni eeguu karaa rabbaanii dhagaadhaan karaa cufanii eeguu isaan qawweedhaan wanna jaan kana keessa bakka mucaa dardaraa nurraa ajjeesan jechuudha. Eenyu jedhama nama umuriin isaa ganna meeqaati? Umriin isaa amma 14 akkana mucaan kutaa 10 barata. Anwaar Abdullaahi Muhammad Jaama ganda Alibahar keessa amma awwaalle makriiba kanarratti awwaalle. Kahee mana seenee manarraa qabanii baasanii alarratti bakka dhawan jechuudha rasaasa. Battaluma du'e moo mana yaalaa ga'eera? Ingeenye achumatti gizee bakka rashaa jira rashaa kanarraa gizee amma bitantiin jaanii namni dacha'u bakka mucaan du'ee jira. Kana booda furannee bakka faayidaa seenee sidha jira bakka awwaalchuma isaatti deemnee jechuudha amma awwaalcha isaarraa gale. Haadhaaf abbaa qabaa gurbaan kun? Ni qaba haadhaaf abbaa Abdullaahi Muhammad Jaama Khadijaa Haajii jaamte. Haalli tasgabbii naannoo keessanii amma maal fakkaata? Ammayyuu itti fufee jira moo amma tokko tasgabbaa'eera? Amma jiru tana keessatti lolli san dhaabbatee waan jiruuf ammoo namni keenya faayidaa jiru amma Hararii keessa jiru namni uleen tumame meeqaa jira. Dhalaadhaa fi dubartootaa fi ijoollee dhiiraa kan mataa kana hundaa babbashaqee kaa'amallee nuun geessinu jira jechuudha. Kan warra namoota harka qalleeyyiidha namoota hiyyeessaa? Hiyyeessaa yataamaa ooyiroota waa bakka gartee midhaan facaafatan lafa san saamuudhaaf itti dhaqan ta'a. Lafa sana fudhachuu dhaqan jechuudha? Lafa san saamiinsaaf dhaqan oguu dhaqan yataama haati ilmaanii jaarsi biran jiru yataama isiin boontuu Yusuf jaamti. Isii uleedhaan achumattu bakka ayaarraa baasanii achumatti darbanii biraa deeman eegas immoo dargaggoonni fi dargaggoonni itti birmate akkasiin gaa bakka kun nurratti raawwata jechuudha.
jalqabuma yeroo lafa sana fudhachuu dhaqan waraana qabatanii dhaqan jechuudha jarri kun loltoota fudhatanii dhaqan. Waraana qabatanii dhaqan ogguu lolli keenya irra jabaatu ta'u bakka achumaan humna biraa ijaaranii bakka dhukaasa banan jechuudha. Gaafa dhukaasa banan gurbaa dargaggeessa kana rukutan. Mana seenee manarraa qabanii baasanii alarratti bakka dhawan jechuudha rasaasaa. Boontuun namni ooyiruu ishee irraatii fudhatame sun yookiin bakka ooyiruu isheetti hokkarri kun ka'e eessa jirti isheen nagaa isheeti? Isiin ammaaf mataa isheetiif lubbuudhaan ni jirti nagaa qabdii uleedhaan akka malee miidhamtee jirti. Ooyiruun kan ishee ture lafti isaan irraa fudhatuu dhaqan. Ooyiruu nama 14 jirama amma dura ka ture sanillee bakka dhorkameeti jira isii takkittii kan ammoo naman qabdu miskiina eesaama guddisti naman qabdu jechuudhaan bakka miidhaan kun irra ga'ee jechuudha. Kan warra 13 isaan ofirraa dhorkatanii? Isaan kana amata hodduu shari'aa olitti godhanii zamana boodaa kana akkanumatti bakka rabshaa kanaatu gaafa rabshaan ka'ee jiru sana akkanumatti bakka lafti kan isaaniiti jechuudhaan isaaniif murtaa'e warra lafaatiif ammallee haa murtaa'ee ifa ta'e hin jiru jechuudha sobaan jiraniif. Laatamneef uummata 14 keessaa tokkittiin boontuu Yusuf tajaamtu tana bakka isiirratti irra jechuu wanni kun ka'e. Ammaaf haalli jiru tasgabbaa'ee jira jetti shamarreen nuti gamasii dubbisne kun Anwaaris sirni awwaalcha isaatii geggeeffameera. Boontuun miidhamteetti. Namoota hedduunis qabamanii mana hidhaa jiru. Guyyaan borii maal akka baatee nutti dhufaa jiruun beeknuu jetti. Lubbuun namaa yoo akkuma kan tasiisaatti ilaalamuutti ka'e biyya ofii keessa jiraachuu nama yaaddessaa jetti shamarreen kun. Godina Arsii aanaa Limmuu fi Bilbiloo keessatti jiraattonni hiriira bahuu isaanii irraa kan ka'e lubbuun nama tokkoo wareegamuun himame. Itichaa guddataa dabalata oduu tanaa qaba. Guyyaa har'aa fulbaana 29 bara 2016 jiraattonni godina Arsii aanaa Leemoo fi Bilbiloo akkasumas naannoo ishee tokkummaan hiriira bahuun gocha sukkaneessaa mootummaan Itiyoophiyaa ilmaan Oromoo fi sablammiilee biyyattii irratti taasisaa jiru dhaabbachuu qaba jechuun mormii isaanii dhageessisaa oolanii. Iddoon wanti kun itti uumame godina Arsii bahaa aanaa Leemmuu fi Bilbiloo magaalaa Saamira Kolbaati. Magaalaa Saamira Kolbaa kanarratti namoonni hiriiraaf dirree sanitti argaman jiraattota naannawatanii naannoo akka Saamira akkasumas namooti aanaa Onkoloo Waabee naannawa Gimbiitee Wuntee isaanan kanneen irraa namoonni baay'een hiriira kanarratti argamanii jiru. Hiriira kanarratti ammoo namoonni argamanii jiran hiriirri kun hiriira xiqqaa osoo hin ta'in hiriira baay'ee guddaadha. Akka tasaa ta'e guyyaan gabayaa magaalaa Saamira Kolbaa guyyaa har'aati. Sababa guyyaa har'aa taatiif namoonni baay'een dirree sanitti argame isaannan dirree sanitti argaman sunniin hundinuu hiriira kanarratti hirmaataniiranii hiriirri sammootii kan jalqabame gara sa'aatii 3 irraa jalqabee haga galgala sa'aatii haga sa'aatii 10 caalaadha kan inni itti fufe. Hiriira kanarratti reebicha garaa jabeenyaa fi gocha sukkaneessaa lammiilee nagaa irratti humnoonni waraana mootummaa Itiyoophiyaa naannoo kanaa fudhataniin dargaggoon maqaan isaa Muftii Tujuraa jedhamu lubbuun darbus namni hiriira kanarratti qooda fudhatan OMN'tti himanii jiru. Hiriira sa'aatii kanarratti fufetti lubbuun nama tokko dabritee jirti maqaan ammoo lubbuu nama dabree Muftii Tujjaaraa jedhama. Muftii Tujjaaraa kun ijoollee dargaggoodha. Mucaa dargaggoodha. Inni nama maatii akkasuma dhallee ijoollee dargaggoodhuma. Ijoolleedhuma barumsa irra jiru amma yeroo ammaa kanatti nama barumsa irra jiru ijoollee ammootii dargaggoodha. Walakkaa isaa qonnumaan jiraataa kaan ammootii barumsuma irra jira. Gidduudhuma lamaan nama jiraatu. Ijoolleedhuma ammootiyyuu ilmuma qotee bulaati. Akka namni kun jedhanitti leenjii waraanaa malkaa waakkannaa naannoo kanatti argamuun isaa immoo namoonni gaaffii mirgaa fi dimokiraasii gaafatan humnoota waraana afaan qawweetti amananiin akka ukkaamsamaniif daandii kan saaqee jiru ta'us himaniiru. Waanni malkaa waakkannaa naannoo sanitti dhiyaatee argamaa fakkeenyaaf kanaan dura yeroo hedduudhaaf magaalaa aanaa sana keessa magaalaa Roobee Gargeedaatti hiriirri yeroo hedduudhaaf yeroo itti deebi'utti namoota hedduu adamsanii turan ture. Ijoolleen baay'een fakkeenyaaf Oromoo sanaan dura paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo hordofan naannoo irraa baqatanii deemanii jiru. Akkasuma ammootii namoonni manguddoo ta'an fakkeenyaaf magaalaa Roobee Gargeedaa irraa kanaan dura hidhamanii jiru. Haalli ammootii magaalaa Saamira Kolbaa biyyaa irraa keessa jiru daran yaaddessaadha. Uummanni ammootii uummanni illee waan hojii badeedaa jiru hin qabu haalli naannoo san jiru daran baay'ee yaaddeessaadha.
gaaffii sabni Oromoo ji'oota darban keessatti gaafachaa turaniif jiraniin lubbuun namoota hedduu wareegamuu hidhamuu fi bakka buuteen isaanii dhabamuun sabichaaf godaannisa barbaraan yaadatamu ta'us imalli qabsoo bilisummaa Oromoo gara boqonnaa itti aanuutti ceesuu keessatti shoora guddaa kan gumaachaa jiru ta'us xiinxaltoonni siyaasaa fi aktiivistoonni himaatti jiru. Godina Gujii aanaa Oddoo Shaakisoo ganda Magaadotti waltajjii mootummaan waame irratti uummanni Oromoo qabsoo jalqabe fiixaan baasa jechuun kan dubbatan manguddoon Oromoo obbo Dhugoo Dukkaalee jedhaman guyyaa har'aa hidhattoota mootummaatiin qabamanii akka hidhaman jiraattonni OMN itti himan. Abdii Fiixee dabalata oduu tanaa qaba. Qabsoo kanatti fuunnaa qabsoo nagaatti fuunnaa hidhaan sodaachittu hidhaa sodaanne iddoo sodaanne hin jilbiifannu gaaffii mirgaa gaaffii dhagaa. Bakkisaa godina Gujii aanaa Oddoo Shaakisoo ganda Magaaddoo jedhamu keessatti akka ta'e kan himame viidiyoon tokko tibba kana marsaa hawaasummaarra marsaa ture. Jiraattonni ganda kanaa akka nutti himanitti maanguddoon viidiyoo sanarraa otoo haasa'anii mul'atan obbo Dhugoo Dukkaalee jedhamu. Jiraataadhuma ganda sanaati waltajjii isaan irratti haasa'an sanas kan waame mootummaadhumaa jedhu jiraattonni kun. Kaayyoon waltajjii sanaas dhimma albuudaa kubbaaniyaa Alaamuddin Gamasii qabu ilaalchisuun uummata waliin mari'achuu kan jedhu ture. Haa ta'uti qabeenya uumamaa Rabbi lafa keenyaaf laate nama tokko qofaatu irraa fayyadamaa jira kan jedhan maanguddoon kun Oromoon qabeenya isaa irratti abbaa ta'e irratti murteessuuf qabsoon eegalame kun akka itti fufuu qabu kan maanguddoon kun dhaloota kanaaf dhaamsa dabarsan. Booda kanneen waltajjii sanarra turan hundi harka rukutanii fooricuu jalqaban. Waltajjiin sunis battala waltajjii marii otoo hin taane gara waltajjii mormiitti jijjiirame. Namni kun loltoota mootummaatiin mana isaanii keessaa guyyaa har'aa qabamuu isaanii dhageenye bilbillee gaafannaan jiraataan ganda sanaa tokko dhugaadhaa jechuun haala ture nuu ibsan. Uummatni mootummaa waltajjii yaamame sana irratti immoo uummatni gaaffii mirgaa gaaffiiwwan viidiyoo irratti argitan gaafate namichi gaaffii san gaafataa ture cunqursaa fi daradoo mootummaa irratti beeksisaa ture san gaafficha qabatee gaafficha gaafataa ture har'a ganama qabamee to'annaa jala oolee jira. Haa ta'u malee isa qabanii gara godinatti geessanii warra gaafficha godina Gujii aanaa Oddoo Shaakisoo ganda Magaaddoo irraa qabamee naannoo isaa afuritti jedhama tilmaaman qabamee gara nageelleetti qabamee akka deeme erga madiinaa qabdaa inni ergee yaadawwan jedhu poolisootaan qabamee haalli ittiin deeme information dhaqqabe. Akka nama kanarraa odeeffannetti obbo Dhugoo Dukkaalee nama maatii qabaniif ijoollee 11 jiraachisan qotee bulaa ganda sanaati. Dhimmuma kanaan wal qabatee dargaggooti biroonis naannoodhuma sanaa akka to'annaa jala oolfaman namni kun nutti himanii jiru. Maatii qabu maatii ijoollee 11 bulchadanii qonnaan bulaadha. Qonnaan bulaa harka qalleessa ta'uu isaas ibsamee jira. Kanaan wal qabatee immoo akkuma godina Gujii ganda mi'ee bokkoofitti immoo barattootni naannoo afurii qabamanii akka hidhamanitti odeeffannoo nuti qabnu jechuudha. Yeroo har'aa gaaffii mirgaa kanaan dura aanaa gaafachaa turanii aanaa gaafataa turan sana keessatti barattoota afur mana isaaniitti deemanii haalli ittiin qabanii hidhan reebanii ga'us mucaan tokkos akka malee rukutamee miidhameera poolisoota Oromiyaa korreessaa rukutee jira mucaa miidhichi xiqqoo akka malee miidhamee jira. Kanaan wal qabatee rakkoo garadoon amma naannoo godina Gujii keessatti yookiin immoo dambaliin uummataa mootummaa wayyaanee akka malee ni miidhaa jira. Mootummaa wayyaanee dursamuu hin qabnu ilaalcha yookiin immoo viidiyoo irratti akkuma argitan ilaalchi ijaarsa tarkaanfachiisaa ture barattoota uummati hojjetaa mootummaatti haalli ittiin calaqqisaa jiru jira jechuudha. Amma walga'iin hatattamaa godinatti hawwee jira boruutti jechuudha. Mootummaan yoo rakkoon jiraatu haala sana tasgabbeessuuf waltajjii marii jedhee hawaasa waamuun kanuma baratamedha kan jedhan namni kun yeroo hunda akka namooti bilisaan yaada isaanii ibsatan erga dhiibanii booda otoo namni sun guyyaa 2-3 hin bulin ammoo hidhattootatti erganii to'atuu jedhani. Kan obbo Dhugoo Dukkaalee mudates isuma kana akka namni kun nutti himanitti. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa keessatti qondaaltonni OPDO namoonni ayyaana Irreechaa irratti hirmaachuu barbaadan dirqamaan tishartii bitachuu fi galmaa'uu qabdu jechuudhaan jiraattota dirqisiisaa akka jiran himame. Dabalataa oduu tanaatiif ammas itichaa guddata.
Namni godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaarraa dubbisne akka jedhanitti mormiin saba Oromoo mootummaa aangoorra jiru hudhee waan qabeef ayyaana irreechaa bara kana gaggeeffamuuf jiru irratti sodaa guddaa keessa waan galeedhaaf ulaagaalee ayyaanicha irratti nama hirmaachisiisu heddummeessee jira jechuun dubbatanii. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaartirraati amma magaalaa Atinaaf kan jedhamtu keessatti aanaan itti gaafatamaa aadaa fi tuurizimii godina aanaa sanaa jechuudha. Tashoomee Harraamtu kan jedhamudha. Namichi kun nama lammiin Oromoon ta'inidha. Namni kun kan inni godhaa jiru yeroo ammaatti namoota afaan Oromoo fi kan lammummaa Oromoo hin qabnee fi baajata mootummaan konkolaataa namachiisee tisheertii maxxansanii yeroo ammaatti bitadhaa jedhanii warri isa bitate malee dhaquu hin dandeessan jedhan akka tola kennisiisee bituu namoota kana nama 70 achirraati fuudhee deemaa jira. Warra kaan garuu namoota naannoo sanaa yoo isaanii deemnaa jedhan illee konkolaataan beekin kuurin jiru. Namni tokko dhufanii nama kana konkolaataan fuutan jedhan konkolaataa dhaqee namoota dhuunfaan deemuuf jedhan illee eegaa jira naannoo sanatti jechuudha. Qondaaltonni aanaa isaaniis ta'e godina isaanii ergama mootummichaa galmaan ga'uuf jiraattota waliin waldhabdee guddaa keessa seenanii akka jiranis himaniiru. Hojjettoota mootummaa ta'anii nama lammiin Oromoo ta'an hunduma isaanii tiishertii ofii isaaniitti maxxansan kanan bitatanii biratti hin galmooftan ta'anaanis immoo ayyaana irreechaa kana hin naqxanii achittis olumpiikii irratti godhamaa dadhabanii kan deebitanii as galuu dandeessan jedhanii namooti akka isaan tiishertii isaan maxxansan kana dirqamaan bitan godhaa jiru. Sabni Oromoo kutaalee Oromiyaa bal'oo irraa walitti ba'uudhaan magaalaa Bishooftuu hora Harsadiitti baatii fulbaanaa gara dhumaarratti kabajamuudhaan turistoota addiilee addunyaa gara biyyittiitti harkisaa kan jiru ayyaana irreechaati. Ayyaanni kun bakka ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda keessaa walitti dhufanii uffata aadaan faayyamanii sirboota garagaraan miidhagsanii hawwatummaa ayyaanichaa calaqqisiisan ta'uu bira darbee bakka manguddoonnii fi hayyoonni mudannoo Oromummaa isaanii qeerroo fi qarreef qooduudhaan waadaa itti waliif haaromsanii fi aggaammii gara fuulduraa wal dhakee kan ta'uun ilmaan Oromoo biratti kabajaan yaadatamudha. Bulchiinsi Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa guyyaa ayyaana irreechaa irraa eegalee leenjii siyaasaa dhimma barnootaa waliin hin qabanne qopheessee akka jiru barattoonni dubbatan. Leenjiin kun guyyaa ayyaana irreechaa irra ooluun isaa immoo ilmaan Oromoo mooraa kanaa irreecha irratti akka hirmaanneef ta'e jedhamee waan karoorfameedha jechuunis barattoonni Oromoo komataniiru. Itichaa guddataa dabalata oduu tanaa qaba. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa akka lakkoofsa biyyittiitti fulbaana 22 bara 2009 irraa eegalee guyyoota 5 barattoonni mooraa kanaa waltajjii marii yuunivarsiitichi qopheesse irratti hirmaachuu qabdu jechuun waan gabatee beeksisa yuunivarsiitii irratti maxxanse ta'e jedhamee ayyaana irreechaa irratti ilmaan Oromoo mooraa kanaa akka qooda hin fudhanneef kan karoorfamedha jechuun barattoonni mooraa kanaa komatanii. Waaree booda kan inni ta'e waaree booda arga ta'e reefuma kan nuti agarree beeksisa kana gaafa 22 taasee guyyoota saniidhaaf walgahiin jiru ta'edha. Irratti argamtan jedha dhimma maalii akka ta'e adda baasanii argamnaatti wanti baasan jiru. Kan inni jalqabu gaafa guyyaa 22 jedha. Guyyaan sun immoo guyyaa ayyaana irreechaa irra kan inni bu'u guyyaa isaa dilbataa fi guyyaa dilbataa immoo walgahiin illee taa'amee gaggeeffamee beeku dhimmi kun isa barattoonni itti deemanii irreeffannee isa gaggeeffamee yaadame natti fakkaata. Maaliif barattoonni mooraa keenyaa yoo waan ta'eef akka isaan kabajanii beekama. Haalaatti kanadhaan wanti jechuu barbaade malee walgahiisaaf dhimma guddaa kennuu hin ta'in biyya ayyaana irreechaa irraa jalqabiisaaf kan addata jedhe. Barataan Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaarraa dubbisne akka jedhutti ayyaanni irreechaa ayyaana saba Oromoo biratti iddoo guddaa fi kabaja olaanaa qabu irraa nu hambisuuf karoorsuun yuunivarsiitii kanaa yuunivarsiitiin giddugala barnootaa ta'uu irra giddugaleessa siyaasaa ta'uu isaa kan agarsiisudha jechuunis dubbateera. Guyyaan kun kan inni jalqabu guyyaa ayyaana irreechaa fi gaafa 22 jedha. Guyyaan irreechaa immoo akkuma beekamu uummanni Oromoo bakkatti walgahii bakkatti kabajachuudha. Kana kaafamuuf waan yaadame yoo ta'e akka uummanni barattoonni mooraa keenyaa hin hafnedha. Ammaffaa immoo akkuma barsiisonni keenya jedhanii diddaamaan dabaleessuudhaan yookaan immoo mallattoo adda addaatti mormii keenya akka isa namni miidhamnitti yaa'u nama miidhuuf waan yaadaniif mormii keenya akkuma warra isaanii callisuudhaan taasisuun natti tola akka yaadame.
barattoonni tokko tokko mooraa kana irraa dubbisnes muuxannoo leenjii barsiisota yeroo darbee fudhachuun dargaggoonni egeree wabii bilisummaa saba keenyaa taane akka salphaatti hin saaxilamneef callisuun leenjicha hordofuun mormii fi diddaa keenya ibsuu qabna jechuunis dubbataniiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun har'aaf jennee qindeessinee isiniif dhiyeessinee kan hangamaa daawwachaatiin turtan qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kanaafan itti fufuu hangamanumaan nagaa isinitti dhaamadha fayyaa ta'a. Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun OMN Kaayirooti. Oduu har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerraa oduu wajjin an Usmaan Baayuuti. Magaalaa Harar Aanaa Soofii Ganda Daakar Alibar jedhamutti mormii guyyaa har'aa uummanni gaggeessaa ol irratti lubbuun nama tokko darbee jira jedhan jiraattonni. Rakkoon sun kan uumame abbootii qabeenyaa mootummaan hidhata walitti qaban hidhattoota mootummaa da'oo godhachuudhaan waytii lafa ooyiruu jiraattota naannoo irraa fudhachuuf yaalanitti mormiin uummanni kaaseen ta'uu jiraattonni OMN'tti himanni. Abdii Fiixee dabalata qaba. Mormiin uummataa kun kan ta'e fulbaana 29 magaalaa Harar Aanaa Soofii Araddaa Dakaar jedhamu keessatti jiraattoti kun akka nuu himanitti guyyaa kaleessaarraa jalqabeetu kan mormiin kun itti fufee jiru. Jiraataan sagalee isaaniitiin nuu himuu hin barbaanne tokko akka nuu barreessanitti eda garagalgalaarraa jalqabeetu kan waraanni agaazii Aanaa Soofii qeessa marsee bule ganama har'aa wayita uummanni mormii dhageessisuu jalqabu poolisooti naannoo 5 liyyuu haayil jedhaman waraana agaazii dahoo godhachuudhaan uummata irratti dhukaasa bananii jedhu. Uummati battala fiigee gara manaatti baqachuu jalqabe yeroo kana ture kan nama tokko rasaasaan rukutanii ajjeesan akka isaan nuu barreessanitti. Akka barreeffama kanaatti namni ajjeefame kun dargaggeessa ganna 16 Anwaar Abdullaahi kan jedhamu barataa kutaa 10ti. Anwaar baqatee erga mana seenee booda poolisii nama maqaansaa Nabiil jedhamutu isa faana seene booda ammas Anwaar poolisicha harkaa ba'uuf yoo yaalu karaa boodaa rukutee achumatti ajjeesee jedhani. Shamarreen ammaan kanan awwaalcha isaarraa dhufaa jira jettu jiraattuun naannoo sanaa tokkos haaluma barreeffamaan namni kun nuuf ergan kan isheen nuuf ibsite. Akka shamarreen kun jettutti maddi mormii sanaa jalqabumarraa kaasee lafa ooyiruu jiraattota sanaa fudhachuuf yaalii taasifame irratti uummati lafa keenya hin laannuu jedhe mormii akka dhageessisuu jalqabedha. Haala kana keessatti kan isaan dhukaasanii Anwaariin ajjeesan. Wanni ta'aa jiru ooyiroota miskiinota akkanumatti adeeroonni ooyiroota jechaadhaan akkasitti ooyirootatti itti dhaqanii ooyiroota sanarratti gabareenii fi ijoollonni gizee bahanii liiswaayilii fi poolisoonni itti dhaqan kanarratti gaanama hodduudhaniif tumanii uummanni keenyaas socaafaa fi dhagaadhaan ilaa xaabiyaa galchan jechuu ooyiroota irra. Namni miidhame jira. Namni rukutame nama tokkoon irraa rukutame. Maaliin rukutame namni kun? Rasaan isaanii dhaawame. Lubbuudhaan jira? Biyya amma awwaalle kun awwaalcha isaa amma goone makriiba kanarratti. Rasaasaan rukutanii ma ajjeesanii? Rasaasaan rukutanii ijoollonni egguu karaa rabbaanii dhagaadhaan karaa cufanii egguu isaan qawweedhaan wanna jaan kana keessa bakka mucaa dardaraa nurraa ajjeesan jechuudha. Eenyu jedhama nama umuriin isaa ganna meeqaati? Umriin isaa amma 14 akkana mucaan kutaa 10 barata.
أنوار عبد الله محمد جامع جند علي بحر خيسة أما أول مغربا جزء مغربا خنا رت أول كه من سنة من الرج أولي باسني على رت بكرة والجسم. Oromuuf jiru irratti sodaa guddaa keessa waan galeedhaaf ulaagaalee ayyaanicha irratti nama hirmaachisiisu heddummeessee jira jechuun dubbatanii. Godina Jimmaa aanaa Limuusaa Qaartirraati amma magaalaa Atinaaf kan jedhamtu keessatti aanaan itti gaafatamaa aadaa fi tuurizimii godina aanaa sanaa jechuudha. Tashoomee Harraamtuu kan jedhamudha. Namichi kun nama lammiin Oromoon ta'inidha. Namni kun kan inni godhaa jiru yeroo ammaatti namoota afaan Oromoo fi kan lammummaa Oromoo hin qabnee fi baajata mootummaan konkolaataa namachiisee tisheertii maxxansanii yeroo ammaatti bitadhaa jedhanii warri ka bitate malee dhaquu hin dandeessan jedhan akka tola kennisiisee bituu namoota kana nama 70 achirraati fuudhee deemaa jira. Warra kaan garuu namoota naannoo sanaa yoo isaanii deemnaa jedhan illee konkolaataan itti hin jiru. Namni tokko dhufanii nama kana konkolaataan itti fuutan jedhan konkolaataa dhaqee namoota dhuunfaan deemuuf jedhan illee eegaa jira naannoo sanatti jechuudha. Qondaaltonni aanaa isaaniis ta'e godina isaanii ergama mootummichaa galmaan ga'uuf jiraattota waliin wal dhabdee guddaa keessa seenanii akka jiranis himaniiru. Hojjettoota mootummaa ta'anii nama lammiin Oromoo ta'an hunduma isaanii tiisheertii ofii isaaniitti maxxansan kanaan bitatanii biratti hin galmooftan taanaanis immoo ayyaana irreechaa kana hin naqxanii achittis olumpiikii irratti godhamaa dadhabanii as deebisanii as galuu dandeessan jedhanii namooti akka isaan tiisheertii isaan maxxansan kana dirqamaan bitan godhaa jiru. Sabni Oromoo kutaalee Oromiyaa bal'oo irraa walitti ba'uudhaan magaalaa Bishooftuu hora Harsadiitti baatii fulbaanaa gara dhumaarratti kabajamuudhaan turistoota addiilee addunyaa gara biyyittiitti harkisaa kan jiru ayyaana Irreechaati. Ayyaanni kun bakka ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda keessaa walitti dhufanii uffata aadaan faayyamanii sirboota garagaraan miidhagsanii hawwatummaa ayyaanichaa calaqqisiisan ta'uu bira darbee bakka manguddoonnii fi hayyoonni mudannoo Oromummaa isaanii qeerroo fi qarreef qooduudhaan waadaa itti waliif haaromsanii fi aggaammii gara fuulduraa wal dhakee kan ta'uun ilmaan Oromoo biratti kabajaan yaadatamudha. Bulchiinsi Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa guyyaa ayyaana Irreechaa irraa eegalee leenjii siyaasaa dhimma barnootaa waliin hin qabanne qopheessee akka jiru barattoonni dubbatan. Leenjiin kun guyyaa ayyaana Irreechaa irra ooluun isaa immoo ilmaan Oromoo mooraa kanaa Irreecha irratti akka hirmaanneef ta'e jedhamee waan karoorfameedha jechuunis barattoonni Oromoo komataniiru. Itichaa guddataa dabalata oduu tanaa qaba. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa akka lakkoofsa biyyittiitti fulbaana 22 bara 2009 irraa eegalee guyyoota 5 barattoonni mooraa kanaa waltajjii marii yuunivarsiitichi qopheesse irratti hirmaachuu qabdu jechuun waan gabatee beeksisa yuunivarsiitii irratti maxxanse ta'e jedhamee ayyaana Irreechaa irratti ilmaan Oromoo mooraa kanaa akka qooda hin fudhanneef kan karoorfamedha jechuun barattoonni mooraa kanaa komatanii. Waaree booda kan inni ta'e waaree booda erga ta'e reefuma kan nuti agarree beeksisa kana gaafa 22 taatee guyyoota saniidhaaf walgahiin jiru ta'edha. Irratti argamtan jedhaa dhimma maalii akka ta'e adda baasanii argamnaatti wanti baasan jiru. Kan inni jalqabu gaafa guyyaa 22 jedha. Guyyaan sun immoo guyyaa ayyaana Irreechaa irra kan inni bu'u guyyaa afaan dilbataati. Guyyaa dilbataa immoo walgahiin illee taa'amee gaggeeffamee beeku. Dhimmi kun isa barattoonni itti deemanii irreeffannee isa gaggeeffamee yaadame natti fakkaata. Maaliif barattoonni mooraa keenyaa yoo waan ta'eef. Battaluma du'e moo mana yaalaa ga'eera? Geenye achumatti gizee bakka rashaa jira rashaa kanarraa gizee amma bitamtiin jaanii namni dacha'u bakka mucaan du'ee jira. Kana booda furannee bakka faayidaa seenaa jira bakka awwaalchuma isaatti deemnee jechuudha amma awwaalcha isaarraa gale. Haadhaaf abbaa qabaa gurbaan kun? Ni qaba haadhaaf abbaa Abdullahi Muhammad Jaama Khadijaa Haajii Jaabdaa. Haalli tasgabbii naannoo keessanii amma maal fakkaata? Ammayyuu itti fufee jira moo amma tokko tasgabbaa'eera? Amma jiru tana keessatti lolli san dhaabbatee waan jiruuf ammoo namni keenya faayidaa jiru amma Hararii keessa jiru namni uleen tumame meeqaa jira. Dhalaadhaa fi dubartootaa fi ijoollee dhiiraa kan mataa kana hundaa babbashaqee kaa'amallee nuun geessinis jira jechuudha. Kan warra namoota harka qalleeyyiidhaa namoota hiyyeessaa?
hiyyeessaa yataamaa ooyiroota waa bakka gartee midhaan facaafatan lafa san saamuudhaaf itti dhaqan ta'a. Lafa sana fudhachuu dhaqan jechuudha. Lafa san saamiinsaaf dhaqan oguu dhaqan yataama haati ilmaanii jaarsi biran jiru yataama isiin boontuu Yusuf jedhamti. Isii uleedhaan achumattu bakka ayaarraa baasanii achumatti darbanii biraa deeman eegas immoo dargaggoonni fi dargaggoonni itti birmate akkasiin gaa bakka kun irratti raawwata jechuudha. Jalqabuma yeroo lafa sana fudhachuu dhaqan waraana qabatanii dhaqan jechuudha jarri kun loltoota fudhatanii dhaqan. Waraana qabatanii dhaqan ogguu lolli keenya irra jabaatu ta'u bakka achumaan humna biraa ijaaranii bakka dhukaasa banan jechuudha. Gaafa dhukaasa banan gurbaa dargaggeessa kana rukutan. Mana seenee manarraa qabanii baasanii alarratti bakka dhawan jechuudha rasaasaa. Boontuun namni ooyiruu ishee irraatii fudhatame sun yookiin bakka ooyiruu isheetti hokkarri kun ka'e eessa jirti isheen nagaa isheeti? Isiin ammaaf mataa isheetiif lubbuudhaan ni jirti nagee qabdii uleedhaan akka malee miidhamtee jirti. Ooyiruun kan ishee ture lafti isaan irraa fudhatuu dhaqan. Ooyiroota nama 14 jirama amma dura ka ture sanillee bakka dhoorkameeti jira isii takkittii kan ammoo naman qabdu miskiina yataama guddisti naman qabdu jechuudhaan bakka miidhaan kun irra ga'ee jechuudha. Kan warra 13 isaan ofirraa dhorkatanii? Isaan kana amata hodduu shari'aa olii godhanii zamana boodaa kana akkanumatti bakka rabshaa kanaatu gaafa rabshaan ka'ee jiru sana akkanumatti bakka lafti kan isaaniiti jechuudhaan isaaniif murtaa'e warra lafaatiif ammallee haa murtaa'ee ifa ta'e hin jiru jechuudha sobaan jiraniif. Millaa sabneef uummata 14 keessaa tokkittiin boontuu Yusuf tajaamtu tana bakka isiirratti irra jessee wanni kun ka'e. Ammaaf haalli jiru tasgabbaa'ee jira jetti shamarreen nuti gamasii dubbisne kun Anwaaris sirni awwaalcha isaatii geggeeffameera. Boontuun miidhamteetti. Namoota hedduunis qabamanii mana hidhaa jiru. Guyyaan borii maal akka baatee nutti dhufaa jiruun beeknuu jetti. Lubbuun namaa yoo akkuma kan tasiisaatti ilaalamuutti ka'e biyya ofii keessa jiraachuu nama yaaddessaa jetti shamarreen kun. Godina Arsii aanaa Limmuu fi Bilbiloo keessatti jiraattonni hiriira bahuu isaanii irraa kan ka'e lubbuun nama tokkoo wareegamuun himame. Itichaa guddataa dabalata oduu tanaa qaba. Guyyaa har'aa fulbaana 29 bara 2016 jiraattonni godina Arsii aanaa Leemoo fi Bilbiloo akkasumas naannoo ishee tokkummaan hiriira bahuun gocha sukkaneessaa mootummaan Itiyoophiyaa ilmaan Oromoo fi sablammiilee biyyattii irratti taasisaa jiru dhaabbachuu qaba jechuun mormii isaanii dhageessisaa oolanii. Iddoon wanti kun itti uumame godina Arsii bahaa aanaa Leemmuu fi Bilbiloo magaalaa Saamira Kolbaati. Magaalaa Saamira Kolbaa kanarratti namoonni hiriiraaf dirree sanitti argaman jiraattota naannawaa isaanii naannoo akka Saamira akkasumas namooti aanaa Onkoloo Waabee naannawa Gimbiitee Wonqee isaan kanneen irraa namoonni baay'een hiriira kanarratti argamanii jiru. Hiriira kanarratti ammoo namoonni argamanii jiran hiriirri kun hiriira xiqqaa osoo hin ta'in hiriira baay'ee guddaadha. Akka tasaa ta'e guyyaan gabaa magaalaa Saamira Kolbaa guyyaa har'aati. Sababa guyyaa har'aa taatiif namoonni baay'een dirree sanitti argame ifannaan dirree sanitti argaman sunniin hundinuu hiriira kanarratti hirmaataniiranii hiriirri ammoo kan jalqabame gara sa'aatii 3 irraa jalqabee haga galgala sa'aatii 10 caalaadha kan inni itti fufe. Hiriira kanarratti reebicha garaa jabeenyaa fi gocha sukkaneessaa lammiilee nagaa irratti humnoonni waraana mootummaa Itiyoophiyaa naannoo kanaa fudhataniin dargaggoon maqaan isaa Muftii Tujuraa jedhamu lubbuun darbus namni hiriira kanarratti qooda fudhatan OMN'tti himanii jiru. Hiriira sa'aatii kanarratti fufetti lubbuun nama tokko dabritee jirti maqaan ammoo lubbuu nama dabree Muftii Tujjaaraa jedhama. Muftii Tujjaaraa kun ijoollee dargaggoodha. Mucaa dargaggoodha. Inni nama maatii akkasuma dhallee ijoollee dargaggoodhuma. Ijoolleedhuma barumsa irra jiru amma yeroo ammaa kanatti nama barumsa irra jiru ijoollee ammoo dargaggoodha. Walakkaa isaa qonnumaan jiraataa kaan ammoo barumsuma irra jira. Gidduudhuma lamaan nama jiraatu. Ijoolleedhuma ammoo ilmuma qotee bulaati. Akka namni kun jedhanitti leenjii waraanaa malkaa waakkannaa naannoo kanatti argamuun isaa immoo namoonni gaaffii mirgaa fi dimokiraasii gaafatan humnoota waraana afaan qawweetti amananiin akka ukkaamsamaniif daandii kan saaqee jiru ta'us himaniiru.
waan malkaa'u akkanaa naannawaa sanitti dhiyaatee argamaa. Fakkeenyaaf kanaan dura yeroo hedduudhaaf magaalaa aanaa kana keessa magaalaa Roobee Galbeedhaatti yeroo hedduudhaaf yeroo itti deebi'utti namoota hedduu adamsanii turan ture. Ijoolleen baay'een fakkeenyaaf Oromoo kanaan dura paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo hordofan naannoo irraa baqatanii deemanii jiru. Akkasuma ammoo namoonni manguddoo ta'an fakkeenyaaf magaalaa Roobee Galbeedhaa irraa kanaan dura hidhamanii jiru. Haalli ammoo magaalaa Saamira Kolbaa guyyaa irraa keessa jiru daran yaaddessaadha. Uummanni ammoo uummanni illee waan hojii badeedaa jiru hin qabu. Haalli naannoo san jiru daran baay'ee yaaddessaadha. Gaaffii sabni Oromoo ji'oota darban keessatti gaafachaa turaniif jiraniin lubbuun namoota hedduu wareegamuu, hidhamuu fi bakka buuteen isaanii dhabamuun sabichaaf godaannisa barbaraan yaadatamu ta'us imalli qabsoo bilisummaa Oromoo gara boqonnaa itti aanuutti ceesuu keessatti shoora guddaa kan gumaachaa jiru ta'us xiinxaltoonni siyaasaa fi aktiivistoonni himaatti jiru. Godina Gujii aanaa Oddoo Shaakisoo ganda Magaadotti waltajjii mootummaan waame irratti uummanni Oromoo qabsoo jalqabe fiixaan baasa jechuun kan dubbatan manguddoon Oromoo obbo Dhugoo Dukkaalee jedhaman guyyaa har'aa hidhattoota mootummaatiin qabamanii akka hidhaman jiraattonni OMN itti himan. Abdii Fiixee dabalata oduu tanaa qaba. Qabsoo kanatti fuunnaa qabsoo nagaatti fuunnaa hidhaan sodaachittu hidhaa sodaanne iddoo sodaanne hin jilbiifannu gaaffii mirgaa gaaffii dhagaa. Bakki isaa godina Gujii aanaa Oddoo Shaakisoo ganda Magaaddoo jedhamu keessatti akka ta'e kan himame viidiyoon tokko tibba kana marsaa hawaasummaarra marsaa ture. Jiraattonni ganda kanaa akka nutti himanitti maanguddoon viidiyoo sanarraa otoo haasa'anii mul'atan obbo Dhugoo Dukkaalee jedhamu. Jiraataadhuma ganda sanaati waltajjii isaan irratti haasa'an sanas kan waame mootummaadhumaa jedhu jiraattonni kun. Kaayyoon waltajjii sanaas dhimma albuudaa kubbaaniyaa Alaamuddin Gamasii qabu ilaalchisuun uummata waliin mari'achuu kan jedhu ture. Haa ta'uti qabeenya uumamaa Rabbi lafa keenyaaf laate nama tokko qofaatu irraa fayyadamaa jira kan jedhan maanguddoon kun Oromoon qabeenya isaa irratti abbaa ta'e irratti murteessuuf qabsoon eegalame kun akka itti fufuu qabu kan maanguddoon kun dhaloota kanaaf dhaamsa dabarsan. Booda kanneen waltajjii sanarra turan hundi harka rukutanii fooricuu jalqaban. Waltajjiin sunis battala waltajjii marii otoo hin taane gara waltajjii mormiitti jijjiirame. Namni kun loltoota mootummaatiin mana isaanii keessaa guyyaa har'aa qabamuu isaanii dhageenye bilbillee gaafannaan jiraataan ganda sanaa tokko dhugaadhaa jechuun haala ture nuu ibsan. Uummatni caafaa mootummaatti waltajjii yaamame sana irratti immoo uummatni gaaffii mirgaa gaaffiiwwan viidiyoo irratti argitan gaafate namichi gaaffii san gaafataa ture cunqursaa fi daraboo mootummaa irratti beeksisaa ture san gaafficha qabatee gaafficha gaafataa ture har'a ganama qabamee to'annaa jala oolee jira. Haa ta'u malee isa qabanii gara godinatti geessanii warra gaafficha godina Gujii aanaa Oddoo Shaakisoo ganda Magaaddoo irraa qabamee naannoo isaa afuritti jedhama tilmaaman qabamee gara nageelleetti qabamee akka deeme erga madiinaa qabdaa eenyutti ergee yaadawwan jedhu poolisootaan qabamee haalli ittiin deeme information dhaqqabe. Akka nama kanarraa odeeffannetti obbo Dhugoo Dukkaalee nama maatii qabaniif ijoollee 11 jiraachisan qotee bulaa ganda sanaati. Dhimmuma kanaan wal qabatee dargaggooti biroonis naannoodhuma sanaa akka to'annaa jala oolfaman namni kun nutti himanii jiru. Maatii qabu maatii ijoollee 11 bulchadanii qonnaan bulaadha. Qonnaan bulaa harka qalleessa ta'uusaas ibsamee jira. Kanaan wal qabatee immoo akkuma godina Gujii ganda mi'ee bokkootitti immoo barattootni naannoo afurii qabamanii akka hidhamanitti odeeffannoo itti qabnu jechuudha. Yeroo har'aa gaaffii mirgaa kanaan dura aanaa gaafachaa turanii aanaa gaafataa turan sana keessatti barattoota afur mana isaaniitti deemanii haalli ittiin qabanii hidhan reebanii ga'us mucaan tokko akka malee rukutamee miidhameera poolisoota Oromiyaa korreessaa rukutee jira mucaa miidhichi xiqqoo akka malee miidhamee jira. Kanaan wal qabatee rakkoo garadoon amma naannoo godina Gujii keessatti yookiin immoo dambaliin uummataa mootummaan wayyaanee akka malee nu miidhaa jira. Mootummaa wayyaanee dursamuu hin qabnu ilaalcha yookiin immoo viidiyoo irratti akkuma argitan ilaalchi ijaarsa tarkaanfachiisaa ture barattoota uummatni hojjetaa mootummaatti haalli ittiin calaqqisaa jiru jira jechuudha. Ammaaf walga'iin hatattamaa godinatti hawwee jira boruutti jechuudha. Mootummaan yoo rakkoon jiraatu haala sana tasgabbeessuuf waltajjii marii jedhee hawaasa waamuun kanuma baratamedha kan jedhan namni kun yeroo hunda akka namooti bilisaan yaada isaanii ibsatan erga dhiibanii booda otoo namni sun guyyaa 2-3 hin bulin ammoo hidhattootatti erganii to'atuu jedhani. Kan obbo Dhugoo Dukkaalee mudates isuma kana akka namni kun nutti himanitti.
Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa keessatti qondaaltonni OPDO namoonni ayyaana irreechaa irratti hirmaachuu barbaadan dirqamaan tishartii bitachuu fi galmaa'uu qabdu jechuudhaan jiraattota dirqisiisaa akka jiran himame. Dabalataa oduu tanaatiif ammas itichaa guddata. Namni godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaarraa dubbisne akka jedhanitti mormiin saba Oromoo mootummaa aangoorra jiru hudhee waan qabeef ayyaana irreechaa bara kana gaggeeffamu.